mee viidiyoo itti aanu daawwan. Amala harrummaa waan qabduuf waraabessi si hordofaa dhageeffadhuun itti bu'aaraa irraa baradhuun namicha tokkotu ganda waa beekaa deemee yaa gooftaa koo galgala yoon gara mana kootii deemu waraabessi na duuka bu'ee na rakkisaa kanaafuu waan mormatti hidhamu yoo qabaatte naaf hidhi jedhee isa gaafate waa beekaan sunis tolee amma waa as kenniitiin dura waraabessicha afaan isaan haasofsiise qoricha siif kenna torbee tokko booddee deebii jedhee isa gaggeesse namichi torbaan booddee gara waa beekatti deebi'ee gooftaa koo dhimma koo akkam naaf goote waraabessa naaf haasofsiiste jedhee waa beekaa kana gaafate waa beekaan sunis eeyyan haasofsiisee jira maaliif hordoftu jedhee gaafannaan harree waliin wal natti fakkaateeti naan jedhee isatti hime namichi kunis maal jedhee nahee maal wayyaree amma yaa gooftaa koo jedhee isa gaafate waa beekaan kunis yaa obboleessa koo waraabessa himachuu kee dura amala harrummaa kee dhiisi jedhee gorsee isa ofirraa geegeesse keessatti yoo xiinxalan dubbii jabduudha ergaan isaa namootni hedduun bakka hedduutti otoo amala isaanii adda hin baafatin ganamaan galgalatti komii fi himannatti oliif gadi hargufamaatii oolu kanaafuu yaa nama koo atis waa komachuu fi himachuu kee dura amala qabduun ofirratti xiinxaliin of ilaaliin yeroo sanaa situ himataadha moo situ himatamaa akka taate yeroo sana sirriitti of bartaa gurbaa qaxalee keessan follow fi subscribe hin dagatinaa ija waliin irraa nu haa oolchu yeroo gaarii qabaadhaa.